يا تمجد فيلم نكون سيمبا bara mubarakin si jala be kaniga ya umane doke na tuwe na majira an saga alewa walin dubban ne wai wara me hunde si ga ga kala anumata kurumbar badu mubarak musabba yonam ni sababa azala le dute ya tuguma sikabala salam alaykum baya mawdu kana kesa mubarak yona wedan na ubana kaina yona wedan gafi de malumana kana la na walin dawet ani barodo ani abu asirin fa abu ando fa kinane sitin du badena kana umata o ise ma kana je tale jena sila mubarak ni na je sawoje dem si sodadan yole ke san naga yotani isi buten sarra dage fata ka jo isi naga ma tu de bisafi aye ayro na ko ke tani tusin يتني والله إنجد والله إنجد والله مبارك إنجد والله كابل كاتمنا ديبسي سين ندفع وانا سندف أنا سيت دفع اوكي سيتو غرغار صبر بعد انا غرغار صبر بعد جي موسيد غرغار صبر بعد كيته مبارك نورا لا gargar sa wayi tan jenne wali na so ne follow wal gone adere ni wali sagale wali ne debisa dura an mais la duftat ani si mubarak ina rabs argeti hay si mubarak ina rabs ne kapso di ya wamburo kapso di ya kumara waya la ba de suma oromo di fi woni mare waya malaka hatu hat wali dubban daga ka wali dubban ne just answer the question debisa wali dubane achitu wal amne tujira achitu wal amne jira inni sittini dalagini jede ani hatum basi datti wal akadira de barwa wali dubane to asamu kaba bisa da tamo ni mubarak siyayi mu wani sabali na sago ne la kawe na ko ustaz kaman sinin busa dalagar jira yo hinde bis da wali diga den fadu ya kawe ani de bisa ya dubadu wani litin jira ke sansiru fe hay sinjere gargar sa du fe rakonti yani la gevedu kapsonti ya wamburo kapsonti ya annama daw hinafa geema tabachumiti malakan karadu geeman karadu namana gargaran jow tanani beita anwa kapsonti ya taburot kapsonti ya akamil man oromo malak kisha sani kheza kenya khagowal sikanate sita khanatu sundan tankabu garu salama kun ifif nadufe ifif nagafate ifif gorsa barbade ifif gargar sabar bade hima jarrade je nin daje kharaju bagore ani taayid nageva chure mal jannani akuma sida ude mukana barus nada ude mukun salaman tugala baju tukan an gowa barbada dajen dakati gowa barbada dajen ana akile isan darani isan nyaade de majuwan politika isan tabatan kana isan nyaade de man kapson diya ani mubarak wanta kanan goneti hagote ani iftahi demi oromo yo barbadalle akama iftahi demi o iftahi di samboda nutahi njachajira male ati oromo badiri sinjachanju ani iftay demi ummate du to gongora jira to gongora si nama hingargarini sinje garu yo gargarte mo ummata sirresi hara sirri kabi geema garte tabata mukuru ummato oromo nyaata majira yo nyaati sigargaru barbade khobatti shair gani yo iddu human sigara tantade malaka hawala shair gani garu wanni khuni ummata oromo ballesa jira da male kumara khuni draga internetin draga an hawasa khiya barsisun dirkama khiya wanni khun draga internetin draga wan jabada karte wan hama ifkamu ndenye khuni mo khasara ilman oromo gorajur tanne gema sittina fejir wana titabatte kana gubbara jirto obleza ki amma laka khitra jankam annama pakin doralo kuma shantama tap gode fi nakate dalagada ju ni beitan takka gema tabaddu inkar garu tanne sittina histi kaban anumattu garagalan ani gowa mi de kanin dubbi sani jala demu annama iddan deeme nama khobati yedemu nafi fatin jibbeze sirran kamnu nama to koran kamnu garu adibul suma oromo family tenya tidume wan maka oromo tin amara fi oromo nas gubbata wallal kanna ajjetu sittime kamali miti kanna ajjetu sittime kamali miti undi kamali yasin undi takar ke kaisa kabdi jolenga undi si dagefa do plesari manguddo jeeti har ke kaisa kabano plesari inde ma enyu
Yasin jai Kamal jai illu undi saya harga kaisa kawan. So ane amma dalagan demu dema sipin bilbila. Gaba. Miliko mulatu jismin ka gutum mulatu. Amma mo sanara darbe warana arab sajiranu. Eda mati ko arab sani jennan matarati de fadde matarati raga walin wa hundi dubatame wonni tokko kambadin kamni. Dibban dibbatti kulkullo kante nagul gullesani wanna himatu dabe utale be akuma sinan gitan sana wari dage sanna ge sanitu mal sitti walle sem mubarak jennan le chana kin nuri de way le chati kana samu mubaraki erga le chani dine bita chute kana bodde le chato komiti ababa to ko kana man kinni kakate chuman alhamdulillah hakin ko rabbi base jarana wa baradda anarra bi fama mo fi momiti namni rabbin kabu ad-dunya mutu mota falfala gadi yae ijarame akawal bekun qoda wal fakatu wal brafan sujada romo wal fakatu wal barbade group ijarate mubaraki la jebna jechusi jechulma ataw male rabbi mo kesira sigale rabbi dubako fuldurako bukeko antaka fe gadembe ko kanama saatin barbade ni ka emana ke sa ba saatin barbade ngala egi charabiti haddage amas egi charabiti borul lena jirada yo rabbi mo akantane dama qalbi akuma namonni jajjalatamon hawasa biratti jalatamon akka caalun dessa lubun jara baate kana caalus nokotu kan kosin nokotu kan namonni cubudan callu majedame sharif shira jarrim benne najefamani indokotu olti bulti walemba kanafi watako wali najalatanu kesatu di fama ammas kalesa sitti manture hada kesen narasisina abba kesen narasisina debi sina fi jere sitti menjira ans debi sunune wonan sinu bachu sunu fe kesatu adara jollen kenya jollen jimma hole yinkuni ganda la kasin katani okimo wa baratina kasin mira ke sagaltano fi wonni sunni tatame yona jallatu te akuma kale sesitime jollen kenya jollen jimma la masra debe jollen jimma adara rabbi tini gale be kala jallatu jimma ke dala de jere wontan akadum fa ko to ki jimma tas jimma ko de njuru jimma wantano jedde tokko njuru nambe ka ani akka oromo ko ta ko tokko tan o filala ture amma sa ko sa tan o filala yollen kenya yollen jimma adara rabbi gadi batani ina rashamina tokko inni jarri barbadan hatto ni kun jarri barbadani dubbi gandu matti galchani wahidduda karori jara gruppi ni jarra dame wahidduda amma lubbu warak babnati lubbuna manam ni basa jarana yo rabbi kese jirate male kanafi akka inaftu fi akka ojigo titini dugayron ta ilalu nama inafisa duga wallahi ani yunre ta ino fitira be ken hadda of gabade rafele ibira rafela digareto iron ta nyunni jede ofinase mastawti ko jira ta en atenyunni jede of gabade dubbin an ojita jiru lubbuna ilman oromo bakkameka seboti Saudi Arabia kesa kuma sinargitan qoba ko olke isi se Facebook irati barakuma lama fi digdami to komo digdami lama kuma ba digdami lama mansur dike setta je famuda abu muaz takani ikindu batani interview ngonema milkom ne garabu muazin abdi getacho interview gode yallema milkom ne garasana lakaya tan kabiyan yela matrabina milkesini yala kuma ibbalama brito family ne meka rabbina milkesini boleskin yana nawas male otwasi mal magansa chinaksa borana bakkimeka rakko kesidiru yeron mucha oboles sekin yana nawas male san
ajjeefamuu la murteen du'aa itti murtaa'u yeroo nan gadi bee dubbadhu namni maal jedhe maraataa naan jedhan suuraa koo gad deebisee naa labsaa turan Ustaaz Hamzaa Shee Jaabir quba qaba maraataa sa'atii kana Oromoon bakka meeqa rakkoo irra jira kana akka Oromoon hin gargaaramneef ajandaa fudhattee dhufte jedha kaan immoo hin danda'amu kun jedha hin danda'amu tasuma doolaara 40 waggaatti walitti hin qabdu utuu jedhanu rabbi waan keessa jiruuf keessa kiyya waan arguuf torbee tokkotti ajaa'iba hojjedhe kanaaf obboleessa koo kun yoo nama hin haaffisiisne maaltu nama hin haaffisiisa ammas immoo Oromoon halkan sa'atii jaatti taa'ee jechuudha akka waan isin muka jala bokkaa keessa teessanii eeddanii tallaalaman dhageessanii Oromoon kun jaatamni akka waan isin mana keessan teessanii riba dhabdanii moobaayilii qabattanii gaafa taa'ee lama kooti moobaayilii keessa qabadanii akka waan isin mana keessa teessanii itti hin taane akka waan isin bokkaa keessa muka jala teessanii akka biyyaa sana jechuudha kanaaf bokkaa dheesse bokkaa keessa muka jala dheessitanii teessanii moobaayilii keessa qabattanii feestaalii uffatanii akka bokkaan isin rukunne neegaa bultanii tallaala kana caala kun nama hin haaffisu silaa immoo obboleessa koo obboleettii koo gosa sii kennu ajjechaan rabbi keessa hin jirre akkasuma obboleesso yaa rabbi ammayyuu narratti hin dhiisin yaa rabbii koo narratti hin dhiisin yoo nan ilma namaatti daba yaade anas namarratti nan dhiisin kanumaan ofis rabbitti kenne namas rabbitti kenne kan rabbi caala kaleessa gaafa na ajjeesuudha mari'atanu qobaatti dhaqanii keeroo keessaa nama qabna in ajjeebna lafarraa dhabamsiifna maallaqa walitti qabanneerra maal gooneerra gaafa jedhanu ambiran jiru rabbiin koo garuu argaa jira dhagahaa jira qulqullummaa kootiif isinitti meera qulqullummaa kootiif hattuun silaa gaafa hattu walii galtee gaafa qooddattu wal lolti miti jarri kun immoo ammallee tu dhaqanii lubbuu koonatiin wal lolani maaliif rabbiin ashaaraanatti agarsiise of eeggadhu mube ammas immoo ummata na jaallatutti ifa baasi fadhiyaa jechuudha na ajjeesuu walii galanii gastii ofiirratti haala kanaa sini gale gastii ofiirratti mubaarakiin ajjeefna jedhanii keessaan mari'atanii gastii irratti wal lolanii maaliif duubatti na biraa deebite maaliif duubatti na biraan deebine maaliif waa'ee jechaa sanantina maal waliin jedhanii ofii jalaatii wal lolanii ofii jalaatii ifa baasan ammas yaa rabbi booda koo keessa jiraan dura koo jiraan an ajandaa shufurootaaf hattoota maallaqa shamarranii hatee wajjin inta daraddaba sinii gale maal jedhu yeroo haasaan beektu mubaarakiin maaltu shuume maaliif maqaa birrii shamarranii mee Oromoo kutaa 11 namni haadha qabdanu namni obboleettii qabdanu maallaqni shamarran hoo birrii kana biyyatti naa galchi jennaan namni fudhatee nyaate yoo kafalee rakkoo maalii qaba sinii gale ani hattuu saaxilu ittuma fufaa kabiifu walii galtee waan haasaame hunda isin dhageessuun dirqama taate hin dhageessu dhaggeeffadhaa lafa kaadhaa viidiyoo waraabaati hattuu saaxilu warabbal ka'aba warab qabriin haadha koo nyaate ammatti naa nyaatu kun jihaada yoo lubbuu koo na gaafatte hin dhiisu waadaa nafsii kootii galee shamarran kun qabsaa'aan ni kufa qabsoo itti ufa qabsootan jira hattuu saaxilu itti ufa boolaa jirti maallaqni shamarran warri na deeggartanu dhaxxanii narraa na rabsinaa haadha keessan gaarii sana ji'a 9 galaatti sin baatte ina rabsiisinaa please Oromoo ko adaraa rabbii haadha keessan na rabsiisina kana natti dhaga'amaa jira abbaan barbaade suuraa koo gada deebisu
rabbii jedha keessattuu ijoolleen keenya sirasi natti mufatanii jirtu nan beeka ijoolleen keenya naannoo Jimmaa obbolaa koo isintu na beeka yoon Amaara ta'es yoon Tigree ta'es isin wajjin dhaladhe isin galee isin wajjin guddisni koo guddisa keessani guddisa abbootiin keessan na guddisanidha guddisni kun ani maal akka ta'e hin beeku Tigree ta'e Silxee ta'e Amaara ta'e Oromoo ta'e Jarmanii dhufe Anyawaakii dhufe hin beeku wannan beeku Oromootu guddise haala kanaan na guddisa naannoon itti dhaladhetti godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraa keessatti ulamaa akka Haji Abdus Samad Rabbi rahmata isaanii fagodhu kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa maxxansee ture achitti dhaladhe biyyuma Raayyaa Abbaa Macaa naannoodhuma Raayyaa Abbaa Macaa tan dhaladhe sini galee kanaafi ulamaa jala namoota guguddaa jala ofimuutu hin taane akkasitti hin guddadhe akka naannoo yookiin immoo abbootii naannoo sanaatu akkasitti na guddise yoon hattuu ta'es yoon shiftaa ta'es yoon zaalima ta'es yoon nama rabbii sodaatu ta'es naannoon ani itti dhaladhe akkasitti na guddise an of hin beeku abbaanan ta'e Jarmanii irraan fidame ta'e bakkaan fidame hin beeku walumaa galatti deebiin koo gabaabaan kanuma garuu boriifuu obbolaan koo na jaallattan sagalee kana nama hedduutti ergeen jira isin waa'ee ajjechaa kootiif soba jettan Oromoo koo kan na jaallattan kutaan 11 sagalee kana borii lafa kaadha yoon du'e gaaffii qabu rabbii koo garaa galatan qabaan ummanni miidiyaarraa guyyaa lama naa boo'ee callisa dhiifamaa wajjin footoo koo olleeftanii ay abbaa miskiina Hacaaluu Hundeessaatu iyyuu waan godhe ay abbaa miskiina shamarran keessattuu qabaan isin hin danda'u waraabbadhaa lafa kaadhaa ilmootti darbaa kun yoona nyaatte gadhee yoona nyaatte namni baranne yoona nyaatte nama baranne na sodaadhaan koppiliin kinaa godhaa riipoortii irratti godhamaadha an nama baranne na sodaadhaan dhiifama naa godhaati warri hin baranne nama baranne sharriin ni tatu na sodaadhaan isuma dhuguma wallahi nama baranne na sodaadhaan sini galee kanaaf ina jeemna jechuun isaan ejjeennaadha iccitii koo rabbi gadi baasuudha rabbiin biraa waa qabaachuu kootiin an akka rabbiin biraa waa qabu amman argen ina jeemna ummanni jedhe ammallee tunaa jeesin wallolee rabbii fadiyaa baasi manuma Kamaal Abdallaa jechuun abbaa ajjeesisaa kayroo keessaa nama qabna eenyuun kayroo keessaa qabna jedhu amma isin agarsiisu man deema viidiyoo ragaadhaan an kijibaan inaasa'oon an nama ragaattaman yeroo hunda yeroo waa dubbadhu innan bilbiluuf maali beektu ragaa koo fidheeffachuufan ragaa malee waan amanu ragaa malee waan himadhu sini galee wannan amma sagalee kana sin nageessu sodaadhee miti ani ammayyuu obboleessa keenya ijoollee lama Liibiyaa jiru dhiifama waa'ee Liibiyaa ummatumti kun maal jedhanii ijoollee Liibiyaa isatu qabsiisaa jira waan jedhaniif waa'ee Liibiyaatti hin galu dhiifama naa godhaa ijoolluma Liibiyaa kana kan qabsiisaa jiru Mubaaraki waan jedhaniif kun wanjala akka addunyaatti gati ta'eef dhimma Liibiyaarraa hin dubbadhu garuu bakka inni dubbatamaa jirutti leencoo kiyya yoo jiraatte kunooti namichi kun ijoollee Liibiyaa dhimma ijoollee Liibiyaas dubbateera hadda dhiifama naa godhi jaalladhee miti an bakka Oromoon itti kufe hundatti dhaabachuu barbaada dhimma Liibiyaa yoo obboleessi koo achi keessatti qabame irraan dubbadhu Oromoo dhiifama naa godhaa dubbadhaa anan nufa nan gargaaraan mana keessan nan nufa gastiiraan ta'an kanaan achi dhimma Liibiyaarraa hin dubbadhu dhimmi Liibiyaa wanjala irraa dubbachuun seeraan ala Ameerikaan utuu ilmoo si dhibbi tokko jalaa qabame waa'ee Liibiyaarraan dubbattu yoo dandeesse xiitiin dhaateefitti malee maallaqa kafaltee hin baasiftu kun immoo kanatuun beekuun waan kanatti gale dhimma Liibiyaarraa hin dubbadhu mirgan qaba natti fakkaata hin dubbadhu yoo keessaa namni jarri qabanu eenyunni qabadha kayroo keessaa namni jarri qabanu eenyu laata wallahi waa'ee kootii irratti ganaa gadi ba'a ganaa waa danuu dhaga'uuf jirtu an taphabeen lama Abdurrashiid yoo jiraatti Diinaraas yoo jiraatti yoo yaadattu ta'e
tababe lama kana balagatti fidaa jira tababe lama kana tabadhu jennaan wanni tokko jiru gruppiin tabni be lama kun balana qaba jedhee maddeeraan gaafa duraas na tabadhe nan tabachiin oromoo biraa galata qabda mubaarik tabachuu qabda jennaanan sa oromoon jennela kuba qabadda boriifu an tababe lama na tabachiisa namaan hin jenne tababe lama na tabachiisa hin jennaan kottu tabadhu jedhe meen tabachiifame gaafan dura tabachuudha jedhu tabni be lama baay'atee jennaan haqee dhiiseen tabachuu qabdanaan jedhe meen tabadhean tokko tahisha tokko hamdi obbolaa koona jaallatan bakka giiftaroonni jiranutti mube tabadhu si tabachiifna naan jennaanan tole guyyaa naa kennanii Februari 14 guyyaa jaalalleewwaniiti diasporaanis ijaazaa qaba tabadhu naan jennaanan tabadhe quba qabaadhaa boriifu mube kana hunda tuu qabu mube dagaa akkam fayyaadha mana kee jala jira sittillee ol ba'uu hin wallaalle just live irra jirtee chamaaf ergadhe taa'utti jira kunoo kaafteeriyaa mana kee jala jira situ live keenallee hin dhufne kubbaa laalu dhufe mubaarak ani amala kiyya hin beeyta rabbii olaane yoo taate malee nama tokkos hin sodaadhu dhugallee waan natti fakkaate dubbadha hin beeyta amma jechuun Sheekh Kamaal illee hiriya makee ture hiriya makee hunda ture namu online baratti wal beeka wala Sheekh Kamaal wala mucaama wali bilbila ta'u recordii ta'e kan hundi isaanii ijoollee ma an beeku oromolleen beekan tokko farratti biyya nu keessa jiru kana keessatti sigale namni nama ajjeesuu hin danda'u wali somnu abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe biyyi kuni biyya itti namni nama ajjeesuu miti South Africa hin jirru Somalia hin jirru biyya Arabaa hin jirru kanami dhokatee wal waraan biyya ummanni guutuun simii hojjataa mootummaati tokko jedhe lammaffarratti kashira jiru boolla gadi fageessin ufii itti taruu malaa jedhe namni boolla sii qotu ufiiruu itti taruu mala sii galee shirri hin jiruu miti namni waliin jibbuu miti daba walitti yaaduu miti sii galee so inni tokko farratti ati uf arra gagga'ii tasgabbaa'ii abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu amma dhuftee deebii hin kenniniif yoo wandimminat mikirno shira sitti shiruun kee nagubuu dhabee osoo hin ta'ini Sheekh Kamaal miti abbaa Sheekh Kamaal haa ta'u sigale deebii namaa hin deebisina tokko inni lammataa mootu namni yoo akka ta'u dhabe akka taane ta'a Sheekh Kamaal anything abbaan fedhe gaafa nu tiktaakii banatu itti bohaaruu banataa yeroo ajandaan dhibe akkuma kiyya geemii taphataa turanii video waraabanii sirbaa turanii laayikiin gizee dhabamu koo Sheekh Kamaal dhufee sirbaa ture nama ajandaa barbaadu halkanii guyyaa hooma kana akka ati iftee haasoftuuf yoo godhan malee isumaa kana kaabaa jalatti sirbe jedhanii namni meeqa ajjeefamuu qaba waraanamuu qaba jedhanii makiinaa keessa taa'ee boo'ee biyyuma itti nama waraanuu danda'an keessatti isa mataa isaa namitti isa bal'aa irraa kaasee jiru namni nama ajjeesu hin jiru biyyi seera qaba polisii miira keessaa bayi bakka namatti kennin sirratti duulaa jiranii argaa jirra si arrabsaa jiranii argaa jirra mee anamma halkanii guyyaa na arrabsan guyyaa tokko dhiyeenya kana fa anaa deebii nama deebisu argite hiriyyaa keeti miti barumsan furattu homnummaan dhufe xiqqaan dhufe yoo suura kee galabbate yoo dhuftee deebii namni ajandaa barbaadu ani isa dhugaa rabbi sitti maan si gale saniin achi shakkiidhaan shirannarra shirame dabannarra dabame rabbii kee yoo sodaatte yoo dhugaan rabbiif jecha nama gargaaraa jiraatte nama si arrabsuun komatin kaayyoo kee itti fufi ani isa dhugaa rabbi sitti maan dhugaa rabbi maa arrafamteemi maa shirisitti shiramee miti nama waa dalagu waa dogoggora
atis badii qabaachuu qabdu malka san isaaniif isantu beeka inaan akka mataa kiyyaatitti Sheekh Kamaaliin waliin bilbilu anything namoo miidiyaa kanarraa kana namni naa bilbilee na argatu hin jiru maaliif kana godha akkuma wal jaalachuun jiru waliin haasa'uun jiru wal loluun jira amma haddiin fakkeenyaaf asiin hiriyaa keeti Sheekh Kamaaliin hiriyaa turan yoo maayii kana wal lolan malee hiriyaan gaafa baay'atu waswaasa jidduu namaa seena si galee an akka kiyyatti tokkoof irratti biyya kana nu dura jirta hin beeyta biyya namni tiisisa namarraa kaasuu hin dandeenye jirta waan ta'eef dhiisi yoo dandeetta namoota walloltaniin araarama yoo dadhabdan ka dhiira ta'e dhufee tiisisa sirraa haa kaasu maal ilma dhiirati hin duuteeti ka seeraan sitti dhufe seeraan ofirraa dhoggita ka dullaan sitti dhufe dullaan ofirraa dhoggita obboleesso Afrikaa jirra kanaafi gad dhuftee hawaasa si jaalatu qalbiin balleessin miskiina meeqa ka si jaalatu asirratti dhaga'ee gilee na ajjeesu deema jedhe sagalee dhageettu halkan maraata nama dhugaadhoon irraa si jaalatu qabda akkuma kasi jibbu qabdu namoota si jaalatanii yaadi fira qabda fira keetti yaadi maatii keetti yaadi ummata si jaalatu yaadi maa arrafamteen hin jaaladhan yoo naman hiraarsin warra si jaalatu hiraarsin isa dhugaa rabbi dogoggoruu malta ilmoo namaatiin dogoggorta sheekota jira kullu bani aadama khattaa'un badii qabaachuu qabda namni waadaa lagu hin dogoggora bakka si dheegan yoo si dhaban namni si komachuu keessa taree si arrabsa waan si abdatuuf si galee geemii wayii ijoollee yoo taphattu arrafamaa jirti siimi anuu arrafamaa jira maaliif kayritti hikkadhu waan si jaalataniif waan si abdataniif ilillii walii guurtee leenca kennaa waan jirtuuf akkamitti osoo inni achi jiru mo'atameef si arrabsan osoo ati nama waan qabne nama dandeettii hin qabne taate maaltu maqaa kee ati maaliif yeroo hunda maqaan kiyya kun ka'aa jettee uf gaafachuu qabda ana akkasitti uf gaafadhee deebi'u dhangadda gisee abbaan abdii mo'atamu arrafamaa ture booda dhaqee geemii taphadhee ta keessaa qabu isaa kennee fixee taphadhee gisee achi shaqqalee dhufe isarra seenee warra na arrabsu kana hundi isaa na afaarsan jedheen sirraa eegalee namni 4,000 na afaarseen leenca kenneef garaana nyaata na dalaal kama na suuraa na galabbatanii na arrabsaa turan gisee alleenca sii kenna hundi na afaarseen na arrabsaa turan na afaarsaa turan kana jechuun maal jechuun bakka si abdatanii waan ummanni obboleessoo miliyeenara siseeya kanaaf si komata ati yaada ummata keetii kana qara obboleessa rabbii waan birrii bakka keetu abde siseeya sigalee waan gootu dhibbaan dhibba waan tokko biyya kanatti akka namni tiisisa bal'aa namarraa kaafne hin beektu ka bal'aa tiisisa namarraa kaafne akka hudduu harree seenu hin beektu yoo samiif dachiin tu dachitti eenyu abbaa isaatu si ajjeesuu danda'a maal gootaa tokkii qorataa haasan hin dhiiftu ta'u bakka thank you Asli deebiin deebisin kana booda deebiin deebisin an fixadheera yoo dhugaa dubbatu arraanatti ammas deebisi adda tasgabbee dubbatu arraanatti galatoomessa waan dhugaa dubbattee uumaan qabu mubarak dhugaa dubbatu ani reefu tana mana baneen mubarakin mana Kamaaliin ture yoo irraa qabaate oromummaa namni namaan kanu namni nama raasii fudhachuu danda'u oromummaan hojii ati hojjettuutu sabboonummaadhaan sifatu kanarraa dubbii gabaabsee waniin dubbachuu barbaadeef rakkinuma isarraa qabdu mana namaa tokko dhaquu isa biratti dhaqu naan jee yoo isarraa rakkina qabdu taate mana kiyattiif ni amantaa yes mana kiyya dhufee ture seeku Nidite ijoolleen asirratti nakkisin jechuu turanii achi cufeetiin dhufe. Lise Mubarak. Oromoo biratti gizee namni tokko mataa ol qabatee dhugaa dubbachuudhaan mataa gubbaa gadha'uun amaluma keenya kun akkasitti beekuun barbaachisaadha. Qoonni ati uummata Oromoo biraa qabdu wallaahi laazim hin dhumu. Keessattuu Harargee biraa qoonni ati qabdu, Boorana biraa qoonni ati qabdu deebi'ee dhufu Wallagga biraa. Listen. Ummanni tultullaan ammoo waliigat odeessan kuni haa odeessanii rakkinan qabu. Garuu ammoo wanni nin jiru akkuma asirree bultan dhugaa dubbate sanitti dhugaan siin jaa. Biyya sanan ture biyya sanin ture. Abbaan fedhe waan akkasiin godhu.
dhugaa rabbi namni takka jechuudha. Garuu asirratti waan hojjette irratti ibjalaa balleessuu wanta ta'u deebisaa ati namaa deebistuutu waan ati hojjette tan hunda biyya laaqaa jechuudha. Kanaaf ummataaf deebisaa siin kannini yaada kee itti fufi waan hojjettu itti fufi dhugaa siif maami saabban kee jedhu amma saabban kee kaasoo jiran hundi isaanii guddaan garuu mana isaaniitti nama akkuma ajjuuzaatti dhufee mubaarak sintee mubaarak maarree joo kana buloog godhan bacalash gudda wallee buloog mana hundaa jechuudha. Maaliif ni beekne nama san hundaa. Kanaaf akka ilma Oromootti waliin isin jedhu dubbumaa ammoo baleessa keenya asliin dubbate akka dhugaatti Kamaalis waan isitti hojjete ajandaa maarree waan fedhe haasa'u. Das mara garuu hojii teetti fufi namni badii qabee jechuudha miti badii teetis ni jirra sitti himna. Nama si qeeqinsi bareedaadha by the way garuu asitti qees Oromummaa sirraa fuudhu maal sirraa fuudhu isaan sana osoo hin ta'in warra si bira jiru warra si dinqisifatu kasi jaalatu si godha jechuudha. Kanaaf jalatti wiikinasii jalaatu qabee wiikinasii isaanii rakkinan qabu wiikinasii isaanii haatu qabu boru sarraas. Kanaafuu akkasitti itti fufi abbaan fedhe waan takkaas hin godhu ummata Oromootiif hojjettee ummata Oromoo bira dhaabbattee kanaaf feetu sirxee ta'e feetu abbaa fedhe homaan taane dhugaa siif himu Amaarri yoo dhufee Oromoodhaaf hojjete I believe it wallahi laazim ittiin amana maaliifi ni hojjeteef Abiy Ahmed kakalee nyaachaa ture arraan tana yoo ummata Oromootiif gabbee hojjete biraan dhaabbata. That's it. Annama Oromoo bira dhaabbatu bira hin dhaabbata kun. Kuni siyaasaas miti amantaa waan takkaas miti kun. Kuni dhugaa Oromooti jechuudha. Namni Oromoodhaaf hojjete kabaja qaba yoomiyyuu. Sana akkasitti hubannu ummanni asiif achi deddeemu kuni ajandaa sanaa oofu foto viidiyoo liisitti erganiitti illee mataa sirrabbashin. Itti dhiisi viidiyoo hundaa'u hojii teetti fufi ummata dinqisiifattoota kee wajjin itti fufi the first time waan dubbadhu hundaa'u dubbadhu silaa inni dhufee rakkinuma kee rakkinumaa na mubaarak irraa qabu kanaa jeesitti dubbatu otuun arkee baay'ee bareedaa ture sanumaan yaadee ture mana kiyyattis sanumaa yaadee ture eega dubbiin dila kana deemtee maal gootee ani duraanis monguddoos miti maaddes miti garuu immoo akka ilma Oromoo tokkotti natti dhagayame sanumaan dubbachuu dhufe dhiisi firraan sinjaa hedduu galatoomii waa'ee kana adda booda akka kaastullee barbaadu wallahi abbaan fedhaa dhufu. Lakki anuun kaasu hamdii kiyya dubbii kana hunda wanni kaasee wanni isin galu hunda keessaniyyuu namoonni 2,200 wanni dubbii kana hunda guddisee kanaan ta'e eda gara laafooni suuraa kiyya gaddeebisee wallahi dhagee akka naman dhageenye intalli tokko Dubaay keessatti ilmoo jimbakkeetti gatanteennaan maallaqa walitti qabaafi turan Ameerikaatti jechuudha. Namootatti hime walitti qabee fi maallaqa sana gara Dubaayitti ergisiisuudha. Keessa waliin haasaara nagaattan beeka. Mucaan keessaan nanasee kee irra keessaan immoo suuraa kiyya gaddeebisa. Wallahi otuman beekuun hin gaafadhu an keessa yeroo itti dubbadhu maallaqi keessa jira agami maal yeroo waliin jedhu waa tokko hin gaafadhus itti sinaa ta'u callisee tuman suuraa komaa gaddeebisen jedheenan suuraa haadha manaaf gaddeebisee daddafee suuraa haadha manaa kooti gaddeebise. Maaliif haadha manaa koo xiqqeeffanti eenyuun jaartii isaa irratti eenyu dhalluma jedha suuraa haadha manaa kootii naa kaasisaa jedheen dubbadhe dhaqanii maanguddummaa godhani kaasi jedhanii dhiisuu dhiisanii akka waan gara laafoon halkan edaa qofa naa arrabseetti dhaqanii maanguddummaa dubbatanii maanguddummaan barbaadnaan nama akkanaatee hojii maanguddummaan barbaadu hadhas boris maanguddummaan barbaadu'an nama ni madde malee namni akkamitti maanguddummaa naa dubbata naa dubbadhaan jennaan suuraa haadha manaa kooti ol naa deebisiisaa jedhe dhaqanii ol deebisiisanii kaanii maanguddummaa jedhani tolan jedhe an jaran saalfachiifne sigale jaran saalfachiifne yoo akka Oromootti narra dadhabdani mucaan kun kutaan qabu gosan qabu naa himaan jedhe bor namni irraa lolu hin jiru jedheen dubbadhe sana booda jarrisiisoo qabanii sa'aa lama moo sa'aatii sadii ol dubbatamee badii tokko labame badiin jiru maali giiftaroonni Oromoo giiftii naa kennu kanu wanni namni irraa hubate jechuudha. Giiftaroonni Oromoo giiftii maaliif naa kennudha. Dhugaanni malaan dhageessa giiftaroonni Oromoo maal jedhe xaba abbaa abdii xaba beellamaa leenca lama tunaa kennee achumaan deemee
qabas leenca sadii abbaa abdiitii kenne qaba beellamaa taphate sana injifate moo hin injifanne lakki namni kun cidhaqee dhufeera Toophii Yuusii taa'eera balleessite jennaan hin fudhu badii jedhe. Okay. Asa dogongorraani akka herregattu hojjettu beekudha. Okay? Herregichi sirri ta'uu dhabnaani maatimaatisichi kalkuutti isaatu sirrii miti jalaa hafuudha. Ani mubeerraa gaafii tokkoon qaba. Okay. Jara keenya dhaggeeffadhaa gaafiin qabaa jee. Okay. Mubeen fedhu Oromoo, fedhu Tigree, fedhu Amaaraa, fedhu abbaa fedhe deeggaruu mirga guutuu qaba. Okay? Deeggaruu moo ta'uu? Okay. Deeggaruu mirga guutuu qaba. Okay? Ta'ullee mirga guutuu qaba. Baay'ee. Garuu waan isa fakkaatu malee fakkeeffachuu mirga guutuu hin qabu. Kanaaf inni mubee ani kana dura turtii kana dura amala waan mubee qofa waan gaafatee malee dhimma dhuunfaa kiyyaa qaba. Ani soo wakka namaas ni kijibee hin deemu dhimma dhuunfaa kiyyaa qaba waan mubeetti na kaase. Gin adda baasee siimaa beekate na gaafatte wayif na gaafattee miti. Ati bara gaafa yoo taphattu natti sheer godhe sappoorti godha gaafi sodaa kiyya yookaan immoo ani rabbi taatee na gabbaru osoo hin taane maybe ilaalchi isaa gara biroo jiraatee haatas gabbaa waan jiruuf malee biroo taate ta'an ta'etu. Okay? Ergaa kan qabbanaa barbaadee jechuun mubee taatu bakkalchaa kiyya. Ani kana dura gaafa namoonni haasayan oduudha malee exactly itti namanne maaliif mubeen akka inni itti socho'u akka inni Oromoo itti sappoorti godhu akka inni ijoollee Oromoo tana mira dhaabatee appreciate godhu I don't know. Ana biratti ilaalcha guddaa qabaaf. So ani Oromoo qulqulluutti hin beeka. Garuu tuqaa kana keessa jechoonni dhawaata bayanii inki jibuwanii gaafa dhiyoo kana ijoolleen Oromoo mana bittuu fi akkuma carraa ijoollee wajjin qoosaa indoo mubee kanaa miti osoo konkolaatallee kan akka ceesa bara bitti araaramu rabbi dhiifamaa godhuu fi akkasii watti bitanii waan akkasii watti bitanii jennee osoo maa qoosnu okay ati si kenna. Ijoollee wayii nama hiriyaa kee baay'ee natti dhiyaatu gara laafuu atillee nu foggoruu barbaaddaa naan jedhan dhuga laalila waan ati garaa qulqulluuf deemtu akkasitti haasa'e malee ani akka amana ni nagodhaa jiru qasama billahi nama tokko olkee wajjin haasa'u gin nama gurranyaa fi nama miskiina nagaa ijaaruu deeman achilaalee beekamiif. Okay? Allah jennaan atillee sila nu foggoruu deemtaa maal jechuudha nanti maal gara laafuu bara Oromoon ta'een akkanumatti durumaayyuu nama ofii kan hin beektu nama alagaa irra beeyti sappoort godhan malee bara Oromoon deebita inni Oromoo miti ana baaki dhaabaa kaa'amu namni wallollee majoollee kan alqoosama keessa wallollee asumaanin ayyee ati lolli ishee amala dhiisii deem qoradhu nan jedhan asumaanin nama mubetti nama mana ijaarsa kana bittaa kana keessatti illee paarsantii dhibbarraa dhibbatti mata duree ta'ee geggeessu itti kee bilbileef warra baay'isoo. Okay? Nana dhiiska komandeetu illee bilbileef kana jedhani komantiin akkamiin bilee sesseeqataa tumaan hin gaafadde. Gaafa sesseeqataa gaafatu maal kuni beekamaadha. Garuu immoo barii mubeen akkatti Oromoo bira dhaabbatu akka silxeetitti osoo hin taane akka Oromootitti Oromoo kamuu caalee bira dhaabbatan jenna. Okay jedhee fudhadhee ijoolleen deebi'ee ayyee dhiifama qaaliidhaatti yaa minaamin jireetuma akkasuma qoosumatti deddeebisnee ani beekaa humna keessa laalu fi egaa saba cufe. Okay? Angasias mubee hin gaafanne liivii kanatti hin dubbanne wayitaa mana bitaniif hin beeytaati. Ana waan tokko dubbatu yoo quba qabaatte na gaafatu qoobsu. Okay? Thank you. Galatoomi gara laafuu. Dubbanne maaliif bakka akka fedhillee haa ta'u bakka Oromoo sappoort godhee appreciate nu gochaa jira hin gaa'iree itti dhiisa. Amma wanni mubeetti na kaase ani sinsoo bulaa sinsoo dhugaa barbaadamu obboleessi kee soba barbaada. Dhugaan barbaada lakkee. Obboleessi kee dhugaa dubbadhee jetee lamaan si balleessee bal'aa si gochuu wayya malee si sheelaa si sobaa jettee lamaan manatti si fayyadu. Rakkina ammaan tana dubbatte kana rakkina amma dubbachuu deemtu kana rakkina isarraa hin qabe jette san. Kana hunda dhaga'ee cal'isee garuu akka mubeetti ol bahee dubbatu kana godhee ani amma laal wanni mubeetti jettuun maal ka jedhu kana dhugaa jiru kana waan beekuufi haqa jirtu kana waan beekuufi garuu mu amma maaltu si dubbisee wanti ati muberraa qabdu maali gaafii kee garasitti waan na fideef. Okay? Muberraa dhimmi an qaba tokko hin jiru garuu akka dhuunfaa kiyyaatti si kaasa akka dhuunfaa kiyyaatti fakkeenyaa fi ani
ilmaan Oromootuni warri giiftarii baay'isoo jedhamu kuni ilmaan Oromoo kuni hundi isii jechuudha. Warri saapporta kullee jira beek ampartantiin deema. Hundi isii jechuudha. Dhukkeen irraa kaasaa turan akka harree wadalaatitti okay? Annama akka silaalee ila dhukkee jechuun maalinni Oromoo jalattis naaftanyaa jalattis geemii tarratti nama natumaa turan okay? Amma wanni dhibeen kun raakasitti maal geeffadhu? Koy addanaa baasi. Dhukkeen irraa kaasuu jiranii gizeettu. Giftarrii gabbee laayiviin seenu yookaan ammoo namoonni xiqqeessu maaliin jiru akkamsi godhuu turan. Waa akka itti dhukkee asirraa kaasutti immoo ani fati yoo taphannu giftarri hunduu dhufee tumaanis situma. Gifti kennee jechuudha okay? Ahaa nama san cinaa bahanii? Ana akkuma naaftanyaa akkas na butanii namni hunduu anuma garafa. Ati miskiina dhayni bakka sana fakkaata. Wait yaada bateetaa. Maali manii kannaa ture soo saniifuu waan as keessatti likkisii deebisuu jira beektaa. Yaasin hundiisu. Qurxummii eenyu sila subbisi waan akka yaasinu baasee sanbiisa nyaadhee jiranii fukaan dhugaa sanbiisa ajaa'ibaa kanaan nyaadhaan kibiroo. Amma dafee natti mursiise kan sagantaa qabachaa jinna dhuma jira haala taa'ee haasa'a. Dafee yeroo hin qabu. Okay, ayeetti fudhadhume. Ani amma laali akka itti muubeetti na fide. Akkuma itti mara beeku wanna muubeetti na fide aadaa harkisee muubee bira na fide. Adda baafatu tolche okay? Okay. So isaan kun akka ajaa'ibaatitti waan natumaa turaniif muubeelleen ani Oromootti qabadhee isa beeka okay? Isatu maal qabadhe beektaa gaafa tapha kiyya dhiyoo kanaa gaafa tapha Oromoo tokkotti itti himadhu achi ofirraa na qabe tokko jedhi baay'ee waasee gaafa giima kiyyaa tokko jedhi lammaffaa irratti qabu lama qositti kaa lammaffaa gaafa akkasitti nagara fansani gaafa namni majjeessu deemsani muubee jedheen habiibii kiyya ila waan irratti kaasee jila haadha mana isaa taankalee mataa gargalchisantu jechuudha. Gara laafuu majakii fuulduratti adabini dhiisii wajjin taphatanii jetteeni haati mana isaa sun okay? Ani galata namaan dagadu laal okay? Ifaami isiin akkas naan jettini jennaan kooyi muubee dhiisin dure negaati mana kee akkas jette sila giiftaroonummaan Oromoo kuni maaluma irraa qabu wanni isaan akka tajaajilanii garafani maal jennaan inni giiftaroonni garee qabaniiti akkasii kenna yoo barbaadde garee sitti si dabala ati giiftii namaa kennitaa naan jedhe okay? Obboleessa kiyyaani abaaboo 15 darbanii kana namaa kennu isiinuu hin geettu namni kun motora fa'aa makiina fa'aa liigannaa jirtanii turi hin geettu na dhiisa obboleessa kiyyaan seenu jedhan ati qaamna kee malee mana abbaa kitee seentu baay'ee jennaan inni hayaa dhiiftaara jedhe na dhiise. Okay, gaafa sanis akkam geessa miti eegana gaafatte hin geessine kaa dubbiin bal'oo namni ol makkaa madikkisa nama bocoruu bari waa sana nu tuulamanii malaataa kanarraan dhufee fuula qachuufee jaakatti nu cufnaan inni dukkanuufnanii inni ifa barbaachuutti kaane ay way caaf nu gaafate yoo qaafatan guutuu nu gaafadha yookaan nu dhiisaa biroo. Okay, jechuun toopikni lamaan kunuu bar dhugaa dubbachuudhaaf gahaa. Laa tuni hin jirti kaammas dhageega. Itti deebita maaliifi waan lamaan kana jalaa giseen siifite. Please jecha halamaan sanis khabiraatis itti deeffatta dhugaa san walitti dubbachaa deema. Ani guutuutti sitti madheeti malee nuusanu sani mad. Okay? Sadaffaa. Itti fuuftaa. Okay, sadaffaa. Gaafa dhiyoo kana aan taphat. Mubeen garee mataa isaa danda'e qaba laal giiftaroota kana garee mataa isaa jalatti qaba. Sobeet akkasumatti waa boo'ee nama boochisee garaa nama laaffessata malee garee mataa ofii danda'e qaba. Okay? Garee kana keessatti namni akka giiftaroonni garee qaban ammoo deetan malee bara akkuma miskiina malee homaan beetu waa'ee geemii kana homaan beetu garee ijaaratanii qaba WhatsApp. Asirraa giiftiroonni malee maaliin beekaa waa'ee geemii. Beetu ila garee ijaaratanii qaban garee amma garee namni soo garafame ebalu garafaa jiranii kootiree rikoordii qabanii karaa kallee ofaa jiraatan kararraa baasanii bukkeetti dhaabanii jira. Lakki wanna kana jaaman jirtu. Abo bolessa kiyya ada wallahi ana beeka dis ana beeka. Okay, thank you galatomi. I know. Amma topica do finirratti haa dubbannu galatomi. Amma waan ani mu beerat wallolle narraa fuudhu eddamu muna mormu eddanatti. No. Ansiinis mormu dhugaan siif hima ati fi innis na biratti wal qixa garuu dalagaatee santu wallabu. Rifama na godhe. Takkaffaa dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee giiftii yoo ka dubbatu taate that is nothing kuni wanta ka faayidaan qabu. Arar katta borokkat hojii teetisan. Anu
Ani dhugaan siif hima. Amma hin barre waliin beenu gara laafoo geemma qabaate kottu Yalla bakka jiru. Thank you. na dhaggeeffadhu kaa. Gara laafoo geemma qabaate kottu naan jaan siin beeku dalagaati waan takka hin beeku. Wallahi laazim. Garuu taa'ee laayivii haasa'uu ture ijoollee teenyaa wajjin. Sila mudi anka jedhu. Dhaggeeffadhu. Tafaan markibne jiran isinga harargeen gaafa dheengadda guutuu yaatee dhuftee rammee biratti kristi waa akkatti ol guuran sanii ate magandummaan hin deemamu maal jechuu barbaadetti gandummaan deemama tiimni jechuun ganda jechuudha fikiriin biroo waliin soomnu wayi. Asliinii fi maakiinii fi mubaarak duba ganda kiyya. Laa kunoo kana laal bakki guddaan wallahi laazim. Gareen deemama gareen deemama gareen deemama kalaas gareen deemama. Dadage abbaan fedhe dhaggeeffadhu waan takkaan siima. Abbaan fedhe wannaan haa deemu gareedhaan haa deemu waan fedheen haa deemu dhugaan sitti himaa miti waan fedheen haa deemu giiftiin gandummaa keessa hin jirtu obboleessa. Injira insobina injira paarsantii farraa dhibbatti jira. Okay ati eessaayyee. Animu arsiidha maaloo isaa qaba ilmaarsiitti kooman doon. Asliin eessa? Asli moo arsiidha. Siifinni garaagarummaa maalii qabdan? Isa ichati akkas yaani keessa deemtee nama qoratina ichati akkasi maal addaadummaa keessatti gaafatan laa gara laafa wallahi ammaan siyaasa kunuula. Amma laa giddiin qabaatin amma boodallee dhugaan siima amma boodallee akkaan anilleen saappoorti siin goone wanni deemtuu fi kana kunoo guddaan gara laafoo wiikinasii kee baasaa jirta amma. Siin dhugaa dubbachuudhaaf. Amma dhagaye wanti isin akkatti yeroo hundaa asli fakkeenya fudhataniif anaaf asli wal dhabsiisuu barbaadan. Ani immoo asli dhagaye. Namni waan kana taphatu mubaarak jimaa bara. Bakka maa isa waama ol tarree maa isa waama ol yeroo hundaa. Asli jettaa mubaarak jettaa hundi isaaniitu kadeem hunda numan kayinu amaaraaf kan nuti hin jirru. Waa'ee maaliif yeroo mal qo'e asli makana bakka maaliif isa waama. Gara laafoo kiyya ati amma dhugaan siif hima. Dhiifama naa godhe ani hedduus hin danda'u beektaa dhiifama wallahi waliif haa gallu. Wanni niin jechaa jiru waa'ee mubaarak irratti kan argite wiikinasii isaa kanaa ka jette takka faan giiftii fi giiftara qofa. Kanuma wanni biraa takka hin jiru. Kanumaa miti. Kana yoo taate. Amma qo'e isin hundi yoo dubbatan maaliif garuu asitti fida qo'a asli maal haa ta'uuf namni hundi yoo dubbatu garasi kana dhiibu silaan waan asli waan tokko dubbadhee naaf asli buusuu barbaadamu maaliif dhimmichi garuu namni iddoo achitti deemaa bara yoo dubbatu. Jechuutti dabara amma maal jettee ani gandummaadhaan deemtanii gaafa rammeetu akkas gootanii gaafa asliitti yaanee dhukkeerraa kaasnee miti abboo maali akkasii gandaan dhufuun mubbeen ganda keenya ammoo mubbee asli wal qixaan jaaladha siisniin jaaladha garuu dalagaan teetii fi dalagaan mubbee waliin gitoo bareessa ta'e dhugaan sitti hima mubbeen nama Oromoodhaaf hojjetee saba isaatiif hojjetee sadarkaa tanii jiru atis taanaan gaafa Oromoodhaaf hojjettee Oromoodhaaf gabbaate believe me cina dhaabbanne. Garuu ammoo akka ammaa asootu kanatti jaartii obboleettii ta'e haadha ta'e. Isin ba dhagaila afaan bareechu dhagaye afaan bareechu wala dhaggeeffatanii fi dhagaye amudi sin dhaggeeffa aboo haa dhagaye kabajaan asi teessise kabajaan ta'e dinnaan inni dhukkifadhu bahe namurme na fuuldura teessan. That's okay. Garuu ammoo wanni inni jechuun jiru believe me hinaafaa keessaa bahe dhiifama naa godhe. Laal giiftare jechuun abbaa fedheef kannaa abbaa fedheef bisa. Giifti jechuun bakka isin abbaa feetanii kennaa abbaa feetan isaa anillee abbaa fedhe guddoo itti cabsee abbaa feetan giifti teessan waaqan koraa deema. Amma giiftii miti. Garuu kana naan kennina fudhadhaa giifti teessan. Isin toraan na eege kabajaadhaan maal isin toraan na eege leave me alone. Leave me alone. Waliif haarawaa nagayaan deema bibi bye bye.